Kebor Multimedia Production. Wae kan kehimu akan danda oso hindubati imiman ya garatti nabate jia sagal guutu hunduma obsite waan gaarii fi hamtu ciniinsuun daharraa guddisaa kon cabde bifa kee bareedaas anaaf jecha dhabde na guddisuuf jecha siif achi buute na jiraachisuudhaaf ofii keetii duute yoo mana hin jirres ollaa liqeeffatte anaan beela baasuuf ofii keetii beelofte anaan naa dhugettaa ofii keetii nyaattu uffata kee cuftee fiigidaa kamaraattu na guddisuuf jecha kan addaarraatu kanoon yaadadhu keessa kootan dhiiga harka kees qabuuf saffisaanan fiiga akka keeduun naan jedhi mucaa koo naan jedhi dhala koo anis siifan jiraadhu aayyoo koo jiraadhu haadha koo sin jaaladha ani dhugumaan onneerraa sitti hin qixxeessu waan tokko dachiirraa yaa rabbi hamtuurraa rabbi sin kadhadha deebisee ammas umrii haadha kootii ati naaf dheerisi hanga ta'uun bareedu yaa rabbi teessisii gaafa guyyaan mas jannati seensi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.